akkas kuno waan addaa waan ajaa'ibaa waan hedduu bareeduu fi miidhaguu nyaachuufillee akkanumallee ijaanillee ilaaluuf hedduu appetites open appetite namaa banuu jechuudha. Baay'een keessan akka nyaata kana itti gammaddanillee abdiinan qaba jechuudha. Ani yeroo argetu waan dura nyaattu fedhe hin feene sanatu yeroo arge nyaa'u na godha jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya nyaata kana akkaataa fi haala itti hojjennu turtii keessan ana wajjiniin taasisa. Hundumaatu walumaan ejjenna. Hanga dhuma yookiin hanga xumuraa viidiyoo gabaabduu kana shulluk otoon jedhii na wajjiniin ta'aatii waliin walirraa haa barannu isiniin jechuun barbaada. Ashamaa harka fuuni jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyo lafaaf bakka jirtan isiniif abaayatu. Hordoftoota kiyya like gochuun, share gochuun, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama isiniin jechuun barbaada. Warri na jajjabeessaa turtanis galatooma asumarraan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa kaataa masaalaa itti hojjetan kuduraafiin lukkuurra kunoo lukkuu na barbaachisa. Lukkuu kukkuta'ee saayizii na barbaachisu yookiin natti toluun qullubbiillee akkasuma kukkuta'ee jira. Qaaraa qorraa yookiin filfil baareexii akkasumas qullubbii adii zibdaa yookiin immoo semenii dhadhaa jechuudha. Na timaatimii tomaatoo paastii yookiin immoo saalsaasa jedhamu akkasuma qimaaqimoota hundumaa qimaaqimii gosa hundumaa jechuudha qopheeffa'een jira. Egaa hordoftoota kiyya walumaan hojjannaa amma kallattumaan zibdaa yookiin immoo semenii dhadhaa yaani dhadhaamadha. Artifishaala wayis oriijinaala isaa hin beeku garuu jedhama akka isheen jettutti semenii jedhama yookiin immoo jechuudha. Haala kanaan birdistii keessa buustanii adii baqes boquu waatee qullubbii itti naqanii amma booda itti naqa lakkoon qabu qullubbii kiyya itti naqee walumaan aga inni baqu jechuudha. Walumaan sosochoofna. Haala kanaan ergaa waliin sosochoofneeti xiqqoo waliin wanti goona qadaanna jechuudha. Egaa kallattumaan erga qadaannee kunoo asumaan taabii qulqulluu bareeddu dubbisbushee taate foon fidee itti naqa. Foon lukkuu jechuudha. Foon lukkuu miicca'ee bareecha'eetiin jira. Loomii, ashaboo, kalii walleen kanaatiin dura osoo foon isaan kukkutii miicca'ee bareechee isan booddee kukkute amma maxibashaarra goonee haala kanaa haga inni safnuu jedhu waliin turtii taasifna jechuudha. Egaa amma kunoo deebi'een gara shunkurtii kiyya yeroo naqee aankoo baqee jira. Qullubbiin koo immoo bilchaachuutti jira jechuudha. Walumaan bilcheessinaa. Egaa haala kanaan bilcheessinee ammallee bilchaanne deebisnee itti qadaannaa. Amma deebi'ee dhufeen jira ka yaani maashaallah bukaaruun nutti dhufeeyo. Amma egaa totochoosnee toshinee haga akka nu jalaa hin gubanneef haala kanaan sosochoofna jechuudha qullubbii keenya. Kallattumaan qullubbii adii itti naqna jechuudha. Qullubbii adiin foolii akka foolii hin gu'annee fi totochoosnee haala kanaan akkasittiin qullubbii waliin aqulaallaan jechuudha. Qullubbii adii qullubbii waliin. Haala kanaan ergaa toshitanii sosochoosanii waliin mix gootanii jechuudha. Xiqqoo itti qadaadaa ammallee yeroo ilaallu lukkuu kiyya moo maal fakkaata waaw borsok jechaa jira. Lukkuun kun hin bobbohokaa inni biyya keenya abaaramaa amma maaf huuqqataanu kan nagarramu tokko foon biyya kanaa laalame amma namanni gagga'u maaloodhaa waansaa maaloodhaa joo ugaa gooftaa waan madri ugaan bobbohokaa na sodaa yeroon ilaalu
itti qadaanna jechuudha. Bishaan qaba waan ta'eef amma gara qullubbii kiyyatti deebi'a. Haala kanaan tolchitanii egaa totochoostanii erga akkasii sosochoostaniitiin jechuudha biraawunii yeroo ta'u saalsaa yookiin immoo tomaatoo paastii itti naqxu. Baay'ee ittiin go'iinaa maaliifi laphee namaa guba waan ta'eef ani xiqqoo makaraliin sa'ani karalii diimaas miti karalii bicaa garmalee miti kan nama hawwatu barbaadeen itti go'a. Saalsaa hedduu hin jaalatanii yeroo kurkumii yookiin immoo irdii walitti ta'u saalsaan hin bareeda baay'ee bareeda jechuudha. Kanaaf itti goggo'as xiqqoo saalsaa itti go'a. Xiqqoo ishee amma haganaa turu timaatimiillee kallattiin itti naqa jechuudha. Timaatimii an gurguddisee kukkutee maaliifi kun booda waan daakamuuf jechuudha. Adii daddafee hundumaa wal faana otoo itti nannaqa jechuudha. Kunoo akkasitti erga waliin miiksi gooneeti jechuudha. Kallattumaa yookiin immoo daariiktii itti naqnaa qaaraa jechuudha. Qaaraa qorraa qaaraan kun akka hin gubne ni beektu baay'een keessanii warri biyya biraa jirtanii qaaraan kun hin gubu jechuudha. Haala kanaan ergaa wal keessa gootanii qimamii koo ashaboo irdii zinjibila daakuu qimamii kaamonii warra kana hundumaa jechuudha. Maqaan isaa keezbaraa daakuu beektu miti dimbilaala daakuu warra kana hundumaa itti naqa'a. Takkumaatiin jechuudha. Maqaan isaa na jalaa babbadaam takka wayyoo maal jettu meeqa. Yeroo zimjoo afaan na jalaa bada maqaatu na jalaa bada amma gaabee uumaan beektu jettu ammoo namni ammas keessa abee uumaan beektu jettanii jirtu kaa. Mee laayik godhaame awumshee laayikii barbaada laayikii sabskiraayib barbaada warri addisii taatan sabskiraayib godha. Amma xiqqoo itti qadaannee egaa yeroo ilaallu kunoo foon immoo bushaan bulchuqa bushaan ajaa'iba kana yaase ka quunnaa tokko yookiin keeshaa tokko bishaan yaasee jira. Ayidoonnoo iddoon irraa fide ta'ee isma ani miicutu keessa gala ta'een beeku madaamii yeroon ani lukkuu toshee miicu harrabte naan jetti. Amma kunoo urgaa yookiin fooliif kunoo qarafaa waraqaarii loomii gurraacha lemon asootii jechuudha. Akkasumas weedii heelii hin beektu weedii heelii akkasumallee qundi barbaree habbasaa jechuudha itti naqa. Foolii ajaa'iba kana bareecha waan ta'eef itti nannaqa'a. Haala kanaatiin jechuudha. Haga inni bishaansaa naa fixatutti akkanumaa harka kiyya otoo irraa hin kakkaasiin sosochoota jechuudha. Amma xiqqoo ishee ashaboo akka murri yookiin immoo xinnoo xaama godhatuuf ashaboo xiqqoo ishee ashaboo naa'ama yookiin immoo meelee naa'amisa jedhan xiqqoo firfir itti godhee sosochoota jechuudha. Ashaan saamejii akka hin taaneef jechuudha. Akka saamejii hin taaneef haala kanaan sosochoota. Ammallee ganaa bishaansaa ganaa waan ta'eefu amma xiqqoo itti qadaada. Ganaa waan ta'eef jechuudha bishaan fixanne. Innaa isa qaratti yeroo deebinee maashallaa hedduu bareedee jira jechuudha. Bishaachaa jira. Akka isin jalaa hin qabanneen haala kanaan sosochooftanii amma xiqqoo qaallisa waan ta'eef bishaan xiqqoo itti naqa. Affeelamaa jira waan ta'eef bishaan itti naqa. Ammallee bishaan kun hin ga'u ga'aa miti jechuudha. Ammallee bishaanan barbaada maaliif waxii jechuudha biyya keessaniif hagalu waxiima jechuudha waxii akka waxiitti wanta jedham sana masaalaa jedhama garuu Indian food kan jedhamu ammallee bishaan itti naqa. Bishaan itti naqee booddee haala kanaan jechuudha xinnoo ishii totochooseen ammallee deebiseeti waan nan qadaada totochoosee. Amma kun hamma sirriitti bilchaatu yaa'uuf hin daakama. Takkumaanis itti naqamuu hin danda'ama. Itti qadaannee walitti deebinaa. Kunoo amma ajaa'iba kana bilchaatee jira jechuudha. Filfil baareetiin qullubbiin qimamiin hundaa waliin miiksii ta'ee bilchaatee jira. Kallattumaan amma jechuudha daariiktii waan nuti gochuu qabnu jechuudha.
Kunoo laalaa miiksii waan lukkuu kiyya saffi je'ee bishaan isaa fixatee homaa tokko hin qabu. Gogeetiin jira jechuudha. Bilchaatee jira gogeellee jira. Bilchaatee rammakaa homaa hin barbaadu cufee jiraan. Halas cufee amma cufee jira. Isa kana maaliin godhaa hin daangna jechuudha. Amma kalaaxa yookiin immoo maashinii itti daakamu walumaan daangna. Tolchitanii daaktu. Qullubbiin habbisaa yookiin firee qullubbii akkasumas timaatimiin qaaraan warreen kun jechuudha daakamuu qaba. Akka maal fakkaatu shiroo fakkaatu. Akka shiroo fakkaatu shiroo mulaazima manuu shiroon arginu wayyoo shiroo jennaami. Gaafa gallellee jechuudha mulaazim gaafa shiroon hin jirre qullubbii binnee qaaraa binnee inda'um jechuudha. Dinnichallee jechuudha. Dinnicha firee tokkollee keessa buusuu hin dandeessa jechuudha. Dhugaa rabbii yookiin immoo qaaraa firee tokko shisma kaarotii firee tokkollee as keessa gootee walii yeroo daattu mulaazim shiroo jechuudha. Haala shiroon hin fakkaata jechuudha kun. Hedduu tokko nama marara hedduu tokko minyaasaa wayyoo gorora nama coccobseessa dhugaa. Irra caalaa yeroo hedduu hoobisiitiin jaalladhaanii hoobisii akka bakka biddeenaa buusee hoobisiitiin waaw akka ajaa'ibaa kana minyaa dhugaa rabbii siniin ja'a hedduu natti tola jechuudha. Hojiin isaas natti tola nyaachuun isaallee natti tola jechuudha. Gaafa akkas masaalaa ijoollee illee hedduu jaalatu. Har'aa boru hojja unaan jiru maaliif hin mi'aa jechuudha masaalaa dhamdhamni isaa dhugaadhaa ajaa'iba kana mi'aa jechuudha. Akka amma ilaalan miti mi'aa isaa addaa. Kunoo amma xumureetiin jira jechuudha. Asumaan immoo kanumatti immoo jechuudha gallaayyaatti immoo wanti qopheessee jira jechuudha. Bitaatis yookiin immoo dinnicha xabbasaan jira zayitiin godhu ani zayitiin hin ejje'u zayitan jaallatanii gallaayyaatti xabbasaa. Amma ibiddatti deebisna gara ibiddarratti deebisna jechuudha. Isa daakame kana osoo inni daddafee hin danfiin urgoo yookiin immoo zibaatii itti naqna yookiin immoo yugaardii jechuudha. Hamma qabdan jechuudha. Akka yaani saayizii faamilii keessaniitiin itti naxxu jechuudha. Itti naxxanii totochoostu. Akka inni ciccitaa hin taaneef amma osoo inni danfaa jiru yoo itti naxxanii ammallee anumti mataa kutuu ho'aatti naqechuudha. Garuu osoo erga arifa'ee waan jiruuf malee osoo erga qorree itti naqanii baay'ee bareedaa ta'anii ho'aan daakee alatuula ho'aasaas daakee ho'aasaattis alatuula zibaatii naqee osoo yeroo jiraateeti maaliif ani kaameraa yeroo waraabuu natti ufu je'ee sodaa'ee daddafee go'a. Amma kaa kallattumaan jechuudha. Maaliif viidiyoo kana jalaa tabalaashessu je'eetiin jechuudha. Amma kallattumaan foon asitti naqna. Sababii foon umarra itti nam'eef maaliif beektu fooni maaliif qullubbii faana nanqulaan lamne ashaa yeroo daaktan akka foon isin jalaan ciccinneef akkasumallee bitaatis yookiin immoo dinnicha sila xabbasee itti naqa jechuudha. Ijoollee hedduu jaalatu waliin jechuudha. Bitaatis foon lukkuu kana saayizii wal qixaan gootee yeroo miiksii wal keessa goote wayyoo otoo na bira jiraataniitu sila takkaatiin innan isin guggursha ture. Innaa amma xiqqoo ishee itti qadaadeen jira isatti asumaan ruuzii hojjechuu heda jechuudha. Amma ruuzii adiitti nyaatu isaan kobusiitti nyaatanii kunoo heelii darsiina filfilasootii kana jechuudha. Habba firee yookiin immoo zayitii xiqqoo ishee ruuziin kun akka waliin qabanneef itti naqa'a. Akkasumallee xiqqoo ishee jechuudha. Asumaanii mooyyaa yookiin immoo bishaan ho'isee kaawwa'ee jira jechuudha. Bishaan koo ho'aa. Saayizii bishaan kootii yeroo hundumaan beekaa. Akkasumallee saayizii ruuza kootii hundumaatu maaliif yeroo hundaa waan hojje'uufu beeka jechuudha. Amma meelee yookiin immoo ashaboo saltii xiqqishuu ishee itti naanna jechuudha. Xiqqoo naa'amii waan ta'eefu. Haala kanaan egaa itti naqanneeti. Yoo hundi keessanillee namni ruuza affeeluu hin beekne hin jirtanii ijoollonni biyya Arabaa jirtanii amma ruuzii miicee bareechee bishaan keessa turse kaawwa'eetiin ture jechuudha.
haala kanaani itti naqaa amma ruuzii koo akkasitti wal keessa sosochoosa jechuudha. Egaa wal keessa sosochoosee itti qadaadee ruuziin koo maalirra akka ga'e walumaan ilaalla. Umasaa walumaan ilaalla. Kuni ka amma ka kiu jechuudha. Waa'ee dafaa jira gaarabi. Asii olii olu taalaa jira. Waaw akkatti waxii furdaan fakkaatu. Waxii saqallaa sabajbaacaatu hin taane la waxii furdaan jira miti. Yeroo buddeena irra buustu bondos jiru akkas fakkaatee jira amma. Amma kuni yeroo qabbanaa immoo speeshaal hedduu furdata jechuudha. Hedduu furdaata. Kanaa olitti furdaata jechuudha. Ruuzirra akka ruuzirra gadiin angal ruuzirra kaawwatu jechuudha. Kunoo hordoftoota kiyyaa xumuree waliin ilaalla. Ruuzii koo kunoo kanaan xumuree masaalaa koollee kunoo haala kanaan xumuramee qabbanaa'ee tiinjaraa akkasumallee salaxaa har'aa hin kukkutiini. Akkasumatti akka re'eetti baalasaa nyaannaa jedhanii jiru. Ajaja guutuudha. Ammoo salaxaa zibaatii fiyyaariitiin jechuudha. Zibaatii fiyyaarii beektu miti. Fiyyaara faqfaqaatiin zibaatii ashaboo fi loomii waan kakkana walitti cuccuunfee qullubbii adii xiqqoo doqoseetti go'eera. Amma kallettuma jechuudha. Masaalaa keenyallaa keessbaraa daakee kukkutee jira. Keessbaraa xixiqqoo saayizii xiqqootiin erga qabbanaa'etti godhalees keessbaraa yeroo irra keessa ilaaltu hin bareeda. Hin bareeda yeroo akkas irra rafarraftu. Yeroo nyaatus yeroo qacci jiru ajaa'iba kana bareeda. Yoommoo yeroo duraa itti nanne immoo ngurraachaa bilchaata yeroo keessa gootu dassin jedhu. Amma nyaata iyyeessuu geessaa. Yoo iyyeesse immoo yeroo iyyeessu kaameraa gochuu hin danda'u. Yaa shakaalaan kushinumatti kan isheen viidiyoo gootu kan isheen homa gootu kushinumatti malee erga isaan nyaatanii booddee kananii ilaaluu danda'u. Kunoo haala kanaa ani adaduma yoo wal jijjiiree jechuudha ka. Kiu jechuun amma ka. Akkasii haala kanaan jechuudha. Mana keenya keessatti qulqulluu nyaata bareedaa, nyaata qulqullaa, nyaata hawwataa hojjetannee yeroo nyaannu namatti tola. Hordoftoota kiyya nagaan naa tura. Ciao. Karaa fagoona deemaa jira danqamee bakkeerran dhaabbaatu miilli koo dadhabee maafan garaa hira dhiiga kee wajjin wal makeera dhiigni koo deemsi koo deemsa qocaa miti yeroo yartuuttan tulluu yaabee ol ba'aa.